Boleewwan kiyya har'aa kutaa lammaffaa stream yard akkaataa live sanan walitti deebinee jirra. Kutaa lammaffaa har'aatii wanti nuti waliin ilaallu akkaataa itti live sanan warri kutaa tokko hin daawwatiniin dura kutaa tokkoon kana mallattoo live ofirraa qabu kana viidiyoo kana daawwadha. Viidiyoo mallattoo live qabu kana daawwadha kaasii kutaa lammaffaatti dabarfadha. Warri kutaa lammaffaa immoo akkaataa live itti seentan isin agarsiisa. Har'a karma qallaaliidhaan xiqqoo isiniif guutaa deema har'a immoo karma live seentan isin agarsiisa. Kanaafuu tarii yoo wanni isin dhibe jiraate viidiyoo kana jala liinkii isiniif hankaa liinkii guruppii telegiraama seentanii achitti footoo kaaftanii ergitanii fi wanta takka waan isin dhibe achitti gaafachuu dandeessanii dubbachuu dandeessanii sagalee achitti. Kanaafuu kutaa lammaffaadha har'a addisii yoo jiraattan subscribe godhaa lamaanuu gadaa app kan jedhu kunis kiyyuma mee gara barumsaa isin dabarsa kottaan afaan bu'a. Jalqabaa Google Chrome keessa galtanii dhiifama Google Chrome keessa galtanii stream yard jettanii barreessitanii stream yard jettanii barreessitanii akkanatti isinii dhufa. Orrosoota kiyyaa warri kutaa lammaffaa warra baratee jiru yoo inni akkanatti emailii isin gaafate emailii kanuma feetan itti guuttanii kanuma isinii ta'e kan koodii irratti isinii dhufu jechuudha. Gisa akkanatti emailii koodii irratti isinii dhufu itti guuttanii yoo feetan kan keessanii yoo feetanii kanuma ta'e bakka bantanii haaraafaa itti guutuu dandeessanii get start seetu kana yoo kana tuqaattanii yoo inni akka diimaatti isinitti bobeessee barreeffamatti diimtuu fuulduree barreeffamni jirtu kana isii akkana yoo karra guuttanii lammaffaa isuma kana deebitanii get login code jettanii sana booda keessaa baatanii kunoo bakka emailii keessa meseejii isinii ufu seentanii warri haarawaanis akkaatti seentanii warri kutaa tokko hin daawwatin ammallee akkaatti seentanii asirratti koodii eeggattan amma emailicha irratti jechuudha. Isiniif gala miti waa'een stream yard kun. Tayyib amma haa dhufu gaa walumaan eegganna koodiin gizeen akkanatti dhufe isa koodiin gad dhufe rukuttanii kuno koodiin dhufaara gaamamee dhiifama bilbila lakkoo intarneetaati. Koodii akkanatti dhufte kana gadi qabdanii cimsitanii kooppii godhattanii yoo feetanii immoo mataatti qabachuu hin dandeessanii achi deebitanii amma achi deebitanii akkana gadi qabdanii paste irratti gootanii login gootanii seentanii amma gaa login gootanii seentanii amma seenaara bakka amma laayivii seenuuf deemaarra. Akkaataa suuraa waan hundaa immoo yeroo biraa isin agarsiisa. Bakka tokkotti yoo isin agarsiise isiniin galuu kutaadhaan malee. Kanaafuu gizeen akkanatti isinii fidee create broadcast isiyattu kana akkana cuqaaftani isin. Achi kaatanii new broadcast isiyattu kana akkana cuqaaftani. Ifa isiniif ta'e achi kaatanii gizee inni akkanatti isinii fidee profaayilii keessan keessaa isa ittiin YouTube ittiin live seenuu jettan filattanii akkanatti filattani yoo inni immoo asitti isiniin finne eda'uu kana rukuttan eda'uu yoo inni isinii fide bakka YouTube channel jedhu kana isa filattani. Sana booda emailii YouTube keessanii hunda isiniif baasaa kan ittiin seenuu feetan akkana gar rukuttani. Ifa isiniif ta'ara miti. Sana booda akkanatti isinii fida allahu isheettu kana bakka xiyyaa itti qabe kana allahu gootani. Sana booda akkanatti isinii fida gaamma qaxxataa isinii fidaa jira yoo inni asirratti waa biraa isinii fidu ta'e natti ergitanii kanaafuu yoo inni asirratti fide dirqama profaayilii keessan kana irratti diimaan ta'uu qaba yoo adii akka profaayilii kiyya lammaffaa kana ta'e isinii hin dalagu kanaafuu asirratti jalqaba kana irratti anamma Rio app jedhamu barreeffadha Rio app amma Rio app jedhamu barreeffadha isin waan feetan barreeffachuu dandeessanii wama feetan barreeffatanii description jalas maquma keessa yookiin wama feetan barreeffatan asirrattis lammaffaa irrattis garuu isa jalqabaa kanarratti akkaataatti live seenatan waan feetan sana dubbattan jechuudha. Sana booda create broadcast isiyattu kana akkana gar rukuttani. Amma gaa live seenuuf deemna. Obboleewwan kiyyaa akkanatti isinii fidaa shabakaan kiyya xiqqoo dadhabaara dhiifama naaf godha. Gizee akkanatti isinii fidee kaameeraa keessan ni cufattanii sagalee makarafoonii ni cufattanii akkanatti gizee isinii fide sagalee makarafoonii kaameeraa cufattanii tiyyee kunoo akka asitti ani yeroo biraa profaayilii xiqqoo irra kaadhe kana mallattoo live kana isin yeroo biraan isin agarsiisa har'a isinitti baay'ata. Kanaafuu inter studio jettu kana barreeffamattiin keessan ajjirti inter studio jettu kana akkana gar rukuttani. Profaayilii akkaataa profaayilii xiqqoo kana irra kaa'attan waa hundumaa yeroo biraan isin itti agarsiisa hordoftoota kiyya.
sana booda erga akkanatti isinii fidee go live gootanii seenuun dura silaa suuraa garaa irratti maxxanfattanii garuu kan ammoo isinittiin agarsiisu amma maaliif isinitti baay'ata asirratti tu go live hin godhiniin dura bakka viidiyootiif suuraa kana galjalee bakka amma an xiyyatti qabe kana yoo akkana xuxxanii liinkii isa kana invite isiettu kana akkana xuxxanii kooppi isiettu kana xuxxanii sana booda gidee kooppi godhatanii kaatanii ersii kana rukuttanii funduratti isin deebisa sana booda okkee walakkaa rukuttanii viidiyoo yuutuubii keessanii keessa viidiyoo yookiin immoo okkee walakkaa rukuttanii waastaappii annamatti ergitanii imoo annamatti ergitanii kaatanii itti deebitanii mi'an ammoo okkee walakkaa rukutee bahee kee hin deebi'a. Yoo akkanatti baane keessaa fakkeenyaaf YouTube marra seentaniitii namaan YouTube kiyyara seen jettanii fakkeenyaaf maqaa YouTube keessanii sila barreeffattaniittu maqaa YouTube keessanii sila barreeffattaniittu isinii fifata ara miti asirratti Rio app jedhee barreeffadheera amma dhiifama internet kiyya dadhabaa amma waa hedduun irraa hir'ise'anii akkuma live sentan qofa suuraa irra kaa'achuu barreeffama jala yaa waan garaa kutaadhaan wayya malee abadan bakka tokkotti isinii galuu hin danda'u isin dadhabsiisa jechuudha. Waan jabaa isinitti fakkaata jechuudha. Kanaafuu mee dhiifama YouTube'n kiyya ammaan hanga ninaa dhufutti dhiifama naa godha. Rakkoo interneetaati obboleewwan kiyya dhiifama hanga inni dhufutti YouTube keessa kana seentaniitiyyee maqaa gaara gubbaatti barreessitanii Rio app jedheera laa dhiifama Rio app ittiin deebi'a hanga ninaa dhufutti jechuudha. Rakkoo interneetaati gizee akkanatti dhufe kunoo gararree kana viidiyoon jirti la akka argaatti inni akkanatti isinii fida keessan isaan raga xuxxanii kooppii liinkii silaa kunoo bakka kooppii liinkii silaa akkana gaccu qaafta isa kana gadi qabdanii akkana gadi qabdanii irratti ergitanii akkana irratti namni fudhatee seena akkasuma waastaappiidhaanis waa hundaan ergitanii kaatanii itti deebitanii amma gida itti deebitan akkanatti isinii fida isuma kana barreeffamatti agar rukuttaniituma seentanii ifa isiniif ta'e barreeffamatti gar rukuttaniituma gida jettanii isiniif seenan ni qaxxata akkuma argaa jirtan isiniif seenan ni ifa isiniif ta'e yoo akkuma argaa jirtanu live na seensisuuf deema jechuudha amma kana booda sagalee keessan yoo feetanii cufattanii inter studio isiettu kana akkana gaccu qaaftan jechuudha inter studio isiettu kana akkana gaccu qaaftani ifa isiniif ta'e khalas kana booda live seentaniittu kunoo go live isiettu kana tuqxanii live seentanii commenti asirratti dubbifattanii nama dhufu kunoo asirratti isinii dhufa asirratti namni dhufu diimaa isinitti bobeessa mul'ata kana booda xeentanii kana booda nama isinii dhufu irratti galchitanii invite bakka ittu kana yoo rukuttanii nama irratti galchitanii wajjiniin dubbattan jechuudha. Gizee kan sirreeffatanii kaatanii go live kana tuquun dagatina akkanti live seentanii irratti haasaftanii garuu waan hedduu irraa hir'iseen barreeffama kana jala deemu suuraa irra kaachuu tampineelii waan hundumaa tampineelii immoo gizee viidiyoo sana waraabdanii kaatanii booda YouTube studio keessan irra kaa'attanii yoo audioodhaan seenuu jettanis yoo viidiyoon seenuu jettanis isii diimtuu kana dhooftanii irraa kaaftanii bakka sagalee kana.